nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyya baga gara chaanaalii kana nagaadhaan dhuftanii chaanaalii nagaa tiyuubii kana baga nagaadhaan dhuftanii har'a kan barannu afaan oromoo afaan ingiliiffatiin jechuudha. Warri afaan oromoo barbaachuu barbaadan chaanaala kanarratti ni argattanii afaan oromoo afaan ingiliiffaan akkasumas afaan oromoo immoo afaan amaariffaatiin barachuu ni dandeessan jechuudha. Har'allee ni barannaa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin ni barannaa. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo hedduutu hojjetamee jira, kanaafuu seentanii laaluu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo hedduu argattanii viidiyoo kiyyas yoo jaallattan ammoo like gochuu hin irraanfatinaa. Baay'ee irraa fayyadamtu jedheetan yaada. Kanaafuu amma gara barumsa keenya seennaa. Baay'ee salphaadha, na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Inni tokkoffaan maal jedha? Akkam jirta? Akkam jirta? How are you? Akkam jirta? How are you? Akkam jirta? How are you? How are you? Jechuudhaaf akkam jirta? Akkam jirta? Akkam jirta? Akkam jirta jenna jechuudha. Warri afaan ingiliiffatis barachuu barbaadan asumaan barachuu ni dandeessan jechuudha. Haala salphaadhaan warri isin lamaanuu warri ingiliiffa barachuu barbaadanis akkasumas warri afaan oromoo barachuu barbaadanis isin lamaanuu barachuu ni dandeessan jechuudha. Okay, inni lammaffaa immoo how are you doing? Kanallee akkam jirta jechuuf itti fayyadamna jechuudha. How are you doing? Akkam jirta? Akkam jirta yoo jechuu barbaanne ammas maal jenna? How are you doing? How are you doing? Akkam jirta. Inni itti dhiyaanu immoo if you want to ask about his health or her health, how is your health? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam jechuu barbaanne maal jenna jechuudha. Health jechuun fayyaa jechuudha. Health fayyaa jechuudha. How is your health? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam jennee gaafachuu barbaanne how is your health? How is your health? Fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam jenna jechuudha. Next, how is life? How is life? How is life? How is life? Jiruun akkam? Jiruun akkam? Jiruun akkam? How is life? Jiruun akkam? How is life? Jiruun akkam? Life means jiru or jireenya. Jiru, life. How is life? Jiruun akkam? Okay, next. Jiruun akkamiin siin jira? Jiruun akkamiin siin jira? It's like how is life treating you? How is life treating you? Jiruun akkamiin siin jira? Jiruun akkamiin siin jira? How is life treating you? How is everything? If you want to say how is everything in Afan Oromo, wanti hundu akkam. Everything, wanta hunda. How is everything? Wanti hundi akkam. Wanti hundi akkam. Wanti hundi akkam. Or wanti hundu akkam. Wanti hundu akkam. Okay, next. Is everything okay? Wanti hundu nagaadha? Is everything okay?
wanti hunduu nagaadha. Is everything okay? Wanti hunduu nagaadha jechuuf okay kan itti aanu is everything all right? Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha jechuuf jechuudha. Is everything all right? Wanti hunduu gaariidha. Okay. What is new? What is new? Waan haaraan maaltu jira? What is new? Waan haaraan maaltu jira? Waan haaraan maaltu jira? What is new? Waan haaraan maaltu jira? Waan haaraan maaltu jira? Okay. Kan response ilaalla jechuudha. Ammoo gaafiiwwan gaafatamtaniif deebii ilaalla jechuudha. Kanniinoo gaafatamtan maal jettanii deebistanii kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf just fine and you jechuuf nagaadha ati hoo? 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 Nagaadha ati hoo jechuuf just fine and you nagaadha ati hoo? Okay, kan itti aanu ani nagaadha. I'm doing fine. Or it is like I am doing well. I'm doing fine. Ani nagaadha. Ani nagaadha. Ani nagaadha. Okay, next. Ani baay'ee nagaadha ati hoo? I'm pretty well. How about you? I'm pretty well. How about you? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? I'm pretty well. How about you? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Homaa hin jedhu. Homaa hin jedhu. It is so. Homaa hin jedhu. It is so. Homaa hin jedhu. Wanti hunduu nagaadha. Everything is okay. Everything is okay. Wanti hunduu nagaadha. Wanti hunduu nagaadha. Everything is okay. Wanti hunduu nagaadha. Everything is all right. Everything is all right. Everything is all right. Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha. Nothing new. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Nothing new. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin akkanatti nagaa kan jirtan hordoftoota chaanaalii kanaa har'allee barumsa Ingiliffaa barumsa afaan Oromoo Ingiliffaatiin walitti deemneerra jechuudha. Maal laallaarraa how to say sorry. Afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin baranna jechuudha. Har'a warri afaan Ingiliffaatiin afaan Oromoo barachuu barbaadan chaanaalii kana irratti ni argattu jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuun irraanfatinaa. Akkasumas warri afaan Ingiliffaa
afaan oromootiin barattan isin lamaaniifuu isin fayyada jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuun hin irraanfatinaa jechuudha. Amma gara viidiyoo keenya deemna. Afaan Ingiliif, afaan Oromoo, afaan Ingiliiffatiin ni barattu jechuudha. So how to say sorry in Afaan Oromoo. Today we learn maal jechuu dandeenya jechuudha. Namootani sorry karaalee ittiin jennu yookaan karaalee namoota dhiifama ittiin gaafannu. Karaalee namoota dhiifama ittiin gaafannu ilaalla jechuudha. Afaan Oromootiin akkam jettanii dhiifama gaafattan kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaa waanan barfadheef dhiifama jechuun barbaada. Waanan barfadheef dhiifama jechuun barbaada. I would like to apologize for being late. I would like to apologize for being late. Waanan barfadheef dhiifama jechuun barbaada. Waanan barfadheef dhiifama jechuun barbaada. Waanan barfadheef dhiifama jechuun barbaada. Dhiifama gaafachuun barbaada. Dhiifama gaafachuun barbaada. Dhiifama gaafachuun barbaada. I would like to apologize. I would like to apologize. Waanan dhiifama gaafachuun barbaada. I would like to apologize. Waanan si jeeqeef dhiifama guddaa. Waanan si jeeqeef dhiifama guddaa. I am really sorry for disturbing you. I am really sorry for disturbing you. Waanan si jeeqeef dhiifama guddaa. Kana dhiifama wanta guddaadhaaf dhiifama yoo gaafannu jechuu dandeenya jechuudha. Nama tokko yoo jeeqne waanan si jeeqeef dhiifama guddaa. Dhiifama. This is the simplest way to say sorry. Dhiifama. Dhiifama. It's possible. Dhiifama. I am sorry. Jechuudha. Dhiifama. I am sorry. Dhiifama. I am sorry. Or sorry. Dhiifama. Jechuus ni dandeenya jechuudha. Dhiifama. Wanta tokko balleessitanii yookaan wanta tokko yoo balleessan dhiifama jechuus ni dandeessan jechuudha. Dhiifama. Ama fakkeenyaaf osoo nama waliin deemaa jirtanuu nama tokkorra osoo ijjettanii tasa maal jettan jechuudha. Dhiifama jechuu ni dandeessan jechuudha. Sorry. Dhiifama. Okay, inni biraa immoo dhiifama balleessaan hunduu kiyya. Dhiifama balleessaan hunduu kiyya. Dhiifama balleessaan hunduu kiyya. Yookaan dhiifama balleessaan hunduu kiyya. Dhiifama balleessaan hunduu kiyya. I'm sorry, it's all my fault. I'm sorry, it's all my fault. Dhiifama balleessaan hunduu kiyya. I'm sorry, it's all my fault. Dhiifama balleessaan hunduu kiyya. Okay, next. Balleessaan kooti. Balleessaan kooti. It's my fault. It's my fault. Balleessaan kooti. It's my fault. Waan kanaaf dhiifama naaf godhi. Waan kanaaf dhiifama naaf godhi. Pardon me for these things. Pardon me for this thing. Pardon me for this thing. Waan kanaaf dhiifama naaf godhi. Waan kanaaf dhiifama naaf godhi.
waan kanaaf dhiifama naaf godhi. Waan kanaaf dhiifama naaf godhi. Maaloo dhiifama naaf godhi. Maaloo dhiifama naaf godhi. Please forgive me. Please forgive me. Maaloo dhiifama naaf godhi. Maaloo dhiifama naaf godhi. Please forgive me. Waanan si eegsiseef yookaan waanan si tursiiseef dhiifama. Sorry for keeping you waiting. Sorry for keeping you waiting. Waanan si eegsiseef dhiifama. Sorry for keeping you waiting. Sorry for keeping you waiting. Waanan si eegsiseef dhiifama. Yookaan waanan si tursiiseef dhiifama. Inni biraa immoo sorry, I didn't mean to do that. Sorry, I didn't mean to do that. Dhiifama akkas gochuu yaadeetanii miti. Sorry, I didn't mean to do that. Dhiifama akkas gochuu yaadeetanii miti. Dhiifama akkas gochuu yaadeetanii miti. Sorry, I didn't mean to do that. Sorry, it's my fault. Sorry, it's my fault. Dhiifama balleessaan kooti. 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 Sorry, it's my fault. Dhiifama balleessaan kooti. Dhiifama balleessaan kooti. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon har'aa. Anillee maalan isiniin jedha jechuudha. Dhiifama waa'ee dhiifamaa kana akkanaan jechuu ni dandeessan jechuudha. Warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaa. Dhiifama isiniin godhu jechuudha warra subscribe hin godhiniif. Kanaaf subscribe gochuun irraanfatinaa. Kanuma jechuudha viidiyoo yoo isinii galuu baate irra deddeebi'aa. Do you want some coffee? Do you want some coffee? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Do you want some coffee? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Buna wayii ni barbaaddaa? Jechuu ni dandeessan jechuudha. Do you want some coffee? Do you want some coffee? Okay, next. Rakasaadha. It's cheap. Rakasaadha. It's cheap. It's cheap. Rakasaadha. It is cheap. Rakasaadha. It's cheap. Rakasaadha. It's cheap. Rakasaadha. Jechuu ni dandeessan jechuudha. Okay, kan itti aanu qaaliidha. Qaaliidha. It's expensive. Qaaliidha. It is expensive. It is expensive. Qaaliidha yookaan gatiin isaa guddaadha. Gatii isaa guddaadha. Gatiin isaa guddaadha. It's expensive. It's expensive. Qaaliidha. Okay, kan itti aanu hin banin.
hin banin, hin banin, hin banin. Don't open it, don't open it, don't open it. hin banin, hin banin, hin banin. Don't open it. eessa hojjetta, eessa hojjetta. Where do you work, where do you work, where do you work. Eessa, where, eessa, eessa jechuun where. Do you work, hojjetta. If you want to ask him where do you work, where do you work. eessa hojjetta, eessa hojjetta. eessa jiraatta, eessa jiraatta. eessa jiraatta. Where do you live, where do you live, where do you live. eessa jiraatta, eessa jiraatta, eessa jiraatta. Where do you live, eessa jiraatta. Where do you live. Paarisin jiraadha, Paarisin jiraadha, Paarisin jiraadha. I live in Paris, I live in Paris. Paarisin jiraadha, Paarisin jiraadha. I live in Paris. maal hojjechuu jaallatta, maal hojjechuu jaallatta. maal hojjechuu jaallatta. What do you like doing, what do you like doing, what do you like doing. What do you like doing. maal hojjechuu jaallatta yookaan maal dalaguu jaallatta. maal hojjechuu jaallatta. TV ilaaluun jaalladha, TV ilaaluu nan jaalladha, TV ilaaluu nan jaalladha. I enjoy watching TV, I enjoy watching TV, I enjoy watching TV. eessa deemaa jirta, eessa deemaa jirta, eessa deemaa jirta. Where are you going, where are you going. eessa deemaa jirta, eessa deemaa jirta. Where are you going. eessa deemaa jirta. Where are you going. gara mana barumsaa deemaan jira, gara mana barumsaa deemaan jira. I am going to school, I am going to school. gara mana barumsaa deemaan jira. hojiin kee maali, hojiin kee maali. What is your job, what is your job. hojiin kee maali, hojiin kee maali. What is your job. ani doktora, ani doktora yookaan ogeessa fayyaati yoo taatan maal jechuu dandeessanii. ani doktora, I'm a doctor. akkasumas barsiisaa yoo taatan ani barsiisaadha,
ani barsiisadha. I am a teacher. Waanuma taatan jechuudha. Asirratti hojuma keessan ibsachuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraammoo eessa jechuun where. Eessa where. Cufaadha. 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 It is closed. It is closed. Cufaadha yookaan cufameera jechuu barbaadan it is closed. Cufaadha. It is closed. Egaa kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsi keenya irraa warroonni haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa. Yaada nan barbaada jechuudha. Comment naaf barreessaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.